Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan ilmaan Oromoo warreen biyya lafaa irra jirtanii. Alhamdulillah baga jiraanne kunoo as geenye jira galata rabbiiti. Taa'uma jirra wallahi alhamdulillah baga jiraatan. Akkam nagaa fayyaadha nagaa. Kunoo qorraatu seenu deema. Hurree wayiitu jira waan akka hurree wayiitu dhufaa jira. Amma birraan dhumee jira jechuudha. Inni biraa birraan dhumee jira. Amma karaa gannaatti jechuudha. Caa jirra. Garuu midhaan qotannu hin qabnu akkasumatti ganni dhufa. Yeroo hunda midhaan hin qotannu miti. Kan rabbiin sooreen rabbiin jiraachisee jira. Akkasumas isin jaan nagaa qabdanii fayyaadhaa baga jiraatanii jireenyi maal fakkaata? Alhamdulillah majra insyaallah taala khairida. Pada sami. Namun ini ada kapten ini ada kan ada seret. Bella. Bella. Ada. Kolo. Bella kolo. Bakkas jenna namoonni yaada tokko tokko qabda yaada keessan kan nadhaadha. Kan akkanatti jirra kunala. Laftinis xiqqoo magariisa wayiiti. Umaan jettu bareedduudha. Garuu kafaltiin qabdu akkasumatti teessa. Bareedduudha maashaallah. Akkasiin jaa dubbadhaadha. YouTube teenya subscribe godhaa, like godhaa, share godhaa, comment jalatti kannaa. Follow illee nuuf tolchaa. Yaada yoo qabaatan illee jalatti nuuf barreessaadha. Kasini sinin jajjabaadhaa yaada yoo qabaatanis nuuf barreessaadha. Yaadni keessan baay'ee nu jajjabeessa. Yal. Kana kanatti jirra kunula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan ilmaan Oromoo warreen biyya lafaa irra jirtan nagaa fayyaa keessan jirtanii jirra. Alhamdulillah baga jiraatanii isin ijaa. Jirra wallahi alhamdulillah as geenye jirra. Iddoo bosona wayii tokko keessa deemaa jirra. Akka biyya keenyaatti mukaatu jira. Muka kana keessa deemutti jira. Yalla. Bosona bareedaa tokko keessa deemaa jirra. Baay'ee namatti tola. Style. Sirra ta'i. Yalla ta'i. Ta'i nyaan. Bosona keessa deemnee iddoon isaa baay'ee namatti tola, nama gammachiisa. Iddoon isaas bareedaadha. Iddoo kanas yeroo hunda dhufanii namatti tola. Viidiyoolee yoo asitti waraaban baay'ee das nama jetti, nama gammachiistiis. Akkasiin isin jaa naga qabdan isin fayyaadhaa jirtani. YouTube teenya like godhaa, share godhaa, comment illee jalatti nuuf kennaa. Yaada yoo qabaatan nuuf barreessaadha. Ta'i asuma ta'i. Ijoollee takka fuunee deemaa jirra. Ijoolleen garuu mataa gara nama galchiti. No. Ingiliffa keessaa no qofa beeki. No don't try it qofa beeki.
Yalla. YouTube teenyallee share godhaa, like godhaa, comment illee jalatti nuuf kennaa, yaada garagaraa yoo qabaattanillee nuuf barreessaadha. Waan nu jajjabeessus jechuudha. YouTube keenyallee follow tolchaadha, like godhaa, comment jalatti kennaa, yaada akka nuuf kennitan abdii qabna. Nu jajjabeessaadha. Inshallah. Waan ajaa'ibaa fa'a isin garsiisna yeroo tokko tokko. Deemna usneetuma deemnee yeroo tokko tokko bosona keessa fa'aa deemna. Iddoo babbareedduu namatti hawwatu jechuudha. Kaffaltii namni si gaafatu hin jiru. Hanga barbaadde deemta. Dallabni itti ijaaraadha. Noo akkasitti deemnaan jira inshallah taala keeyri jabaadha. Bara haaraa kanarratti dukkana wayii keessa deemaa jirra. Hin mul'attu yeroo barbaaddeesi. Badaa namatti hin mul'attu. Shiboodhaan ijaaramee jira. Shiboodhaan ijaaramtee jirti. Yeroo keessa deemnu hin mul'attu badaa. Hin dukkanaafaadha. Kan akkanatti jirra. Namoonni yaada qabdan yaadaas kennadhaadha. Karaa Instagramaatii fi karaa TikTokii fi karaa meeqaan nu argachuu dandeessu? Bakka tokko tokkottis waan dukkana keessa deemaa jiru jecha hin mul'attu, hin dukkaneessa. Hin mul'isu jechuudha. Bakka seennee baanuutu jira. Lafa deemu jirra waan ta'eef hin deemna, deemnee naanna'ina. Noo kan akkanatti jirra jamaa. Noo konkolaataa illee yeroo barbaadees hin dhaabbata. Irraa buunee miilaan fa'aa deemna. Kan akkanatti jirra. Reesaan ni eeyina, hoolaas ni eeyina giddu-gidduudhaan jechuudha. Giddu-gidduun hin deemna fa'aadha, hin deebina fa'a. Namoonni yaada qabdan nuuf barreessaadha. Viidiyoon tun garuu iddoo iddootti qulqullina hin qabdu. Iddoo iddootti garuu bareedaadha. Waa hunda caalaa garuu ayyaanni bara kanaa kun akkasitti baay'ee kabajama jedhanii anis hin eeyne. Ayyaana bareedaa ture. Inshallah bara dhufullee Oromiyaatti gaggeessuun keenya nollu. Ayyaanota gurguddaa akkasirratti Oromoon wal arguun bareedaadha. Guyyaa san liifiidhaan dhufne inni turre akka carraa taanee liitorkiin hin jiru. Saba sanii addaan baane. Timiraas nyaachaa tume gidduudhaan. Akkas jechuutti jirra baay'ee namatti tola arrayi. Biyya kana amma qorraas seenuu deema. No. Gidduunis re'ee wayii eeyina beektaa? Re'ee eeyina, hoolaa eeyina. Ija tokkoonis waa eegaa. Hojii hojjechaa jira. Akkasiin isiniin jaa akkam jirtan nagaa fayyaa keessan jirtanii jireenyi maal fakkaataan isiniin jaa. Kai. Ya. Mucha así rukutamu balage datila. Yalla kot yalla.
يلا حبيبي يلا لا يلا يلا jabaadhaa dubbadhaame haasawutti jirra. Haasaa bareedaa yaada bareedaa tokko qabna nuusi. Yaadni kunis yaada babbareedaadha. Namoonni yaada qabdanis YouTube keenya jalatti nuuf barreessaa. YouTube keenya garuu laayik godhaa, sheer godhaa, koomentii jalatti nuuf kenna. Karaa miidiyaa akka TikTok, Instagram karaa hundaanuu nu argachuu dandeessu. Yaada babbareedaa jechuudha. Video babbareedduu hojjannaa, iddoo babbareedaa dhaqnee jechuudha. Akkasitti wal jajjabeessinaa, yaada babbareedaallee waliif kennina. Wal cinaallee dhaabbannee waan babbareedaa hojjechuuf qophiidha. Yeroo gabaabaa keessatti waan babbareedu hojjechuuf YouTube qulqullina qabu jechuudha. Viidiyoo qulqullina qabu hojjechuudhaaf biraankii garagaraa jechuudhaaf haasaamee dubbadhaa yaada kan addaadha. Lafti kunis ni bareeddi kun akkuma ta'u jira. Maal laatun bareedduudha isiinilis yaara fudhatti. La inteessi isiinis yaara fudhatti waan beeku. Akkas isin jennaa namoonni yaada qabdan koomentii jalatti nu barreessaa. Yaadallee nuuf kennaa, nu jajjabeessaa isin jaa. Tamam shaworo like godhaa, subscribe godhaa, koomentii jalatti kennaa. Yaada qabaattan nuuf barreessaa. No, 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 don't try it. No, don't try it. No, no, don't try it. No, no. No eating. It is a very house. Akas jennee kun taamutu jirra. Inshaallah taala akkam jirtan garuu naga qabdanii fayyaadha jirtan. Jireenya maal fakkaata? Ayyaana irraa haftanii jirtanii baay'ee namoonni baay'een ayyaana kanarratti nama yeroo dheeraa banne fa'aa argaa turre. Maashaallah baga nagaan dhuftan isin jenne baga jiraattanii jiraachuu waan guddaadha. Ayyaanni irreechaa bara kanaa ayyaana bareedaa ture. Namni miidhamellee hin jiru, bareedaadha. Oromoon Keeniyaallee dhuftee ayyaana kanarratti argamtee ayyaana kana kabajuun isaanii baay'ee nama tolaa, baay'ee nama gammachiisa. Baay'ee namatti tolaas nama gammachiisa. Haala kanaan Oromoon hanga baatti yoo walitti dhuftee haala akkasiitiin ayyaana akkasitti gaggeessite baay'ee nama gammachiisa, namatti tolaan isin jaa. Ayyaana bareedaadha ayyaana irreechaa kan bara kanaa jechuudha. Oromoon ayyaanota akkasii gurguddaa akkasii irratti wal argitee aadaa biyya biyyaa wal barsiisuun baay'ee bareedaadha. Booronarraa, Tuulamarraa, Gujirraa, Walloorraa, Harargeerraa, Gujirraa, Jimmarraa, Arsiirraa, Baaleerraa, Shawaarraa yeroo akkasitti dhufanii aadaa ofii kabajanii addunyaatti gad
Giddu-giddu ini juga nyaca. Gen. Bye-bye, Gen. Kalah. Giddu-giddu ini juga nyaca. Rewai na. Giddu-giddu ini serius na dia bisa.